Darbina wangeela Maatiyus boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasee hamma 10tti isa jiru ni dubbisa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Akkana jedha. Yesuus namoota baay'ee sana argee gaaratti ol ba'ee erga inni taa'ees bartoonni isaa gara isaatti walitti qabaman. Inni barsiisuma kanaan afaan saaqqate. Lakkoofsa 2 karaa hafuuraatti Yesuus warri ta'an gammadan mootummaan Waaqayyoo kan isaaniiti. Warri garaan isaanii gammadan warri garaan isaanii gadde gammadan isaan jajjabina argatu. Warri garraamina gammadan isaan biyya isa abdachiifame in argatu. Warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'anii akka bishaanii dheebotan gammadan isaan geessifachuu jiru. Warri namaaf o'an gammadan isaan o'a in argatu. Warri yaadni garaa isaanii qullaa'oo gammadan isaan Waaqayyoon in argu. Warri nagaa buusan gammadan isaan ijoollee Waaqayyoo in jedhamu. Warri qajeelummaadhaaf jedhanii ari'ataman gammadan mootummaan Waaqayyoo kan isaaniiti. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Iddoo kanarratti yoo inni dogoggoruu baadhe al 8 waa'ee gammachuu haasa'eera. Hagammadan jedhee. Kanaafiyyuu barumsi torban arfan darbee kaanii walii wajjin ilaalaa jirru akkaataa waa'ee gammachuun namaa maalirratti hundaa'u namatti abittiin gammachuu guutuu argata. Kiristiyaanni burqaan gammachuu isaa maa'inni karaa barbaadaniin qabachuu dandeessu. Mata duree barbaadan laachuu dandeessu. Garuu naanna'ee waa'ee gammachuuti kan inni dubbatu. Maanni maddi gammachuu kiristiyaanotaa Kiristoos Yesuus barsiise maa'inni. Barsiisi kun barsiisa gaararraa lallaba gaararraa jedhama. Boqonnaa 5 kanaa kaasee immoo boqonnaa 7 deebi'een isinitti si'a afuraffaa himuu kooti torban afur gidduutti 5ffaa irraati. Gooftaani saba kana yeroo argee dhaqee gaaratti ol ba'ee in taa'e jedhaa. Barsiisota isaas barattoota isaas immoo hin dhufan jedhaa. Isa booddee kanumaan afaan saaqqatee jedha. Tarii akka namaatti yoo ilaalta wanti inni jedhu kuni waan namaaf gammachuu ta'u miti yoo waan namaaf gammachuu kennu miti. Gammadee akkasii ta'eera waan jedhamu namooti waan lakkaa waan baay'ee qabu. Kiristoos Yesuus garuu tuuta sana walitti qabee duuka buutota isaas bakka jiranitti kan inni dubbatee kan inni afaan ittiin saaqqatee hagammadan wanti inni jedhee wanta burqaa gammachuu hin fakkaannedha. Akkamittiin wanti inni dubbate kun maal jechuu isaatii akkamittiin gammachuu namaa kenna reessa jedhu immoo gara wantoota 4 torban darbee ilaallee turre. Har'a immoo yoo Waaqayyo jedhee isaafee walii wajjin ilaalla. Waaqayyo na gargaaraa xinnoo sa'aatii keessa yoon fudhadhe hin beeku ragaa sa'aatii tokko yoon fudhadheedha. Hunda isaa walitti qabee fixuudhaaf qophaa'ee dhufe. Maaliif yoo jettanii wal fakkaata baay'eensaa. Isuma gara booddeetti torban arfan darbe baranne mataasaa dhaqnee yeroo xoqnu jira barumsarraa keessa walitti cuunfinee keenya bakka ta'eef. Maaliif baay'ee walidha. Keessumaa garraamiin inni jedhu yaada qajeelaa inni jedhu garaa qulqulluu inni jedhu namaa o'uu inni jedhu nagaa buusuu inni jedhu nama akkamiiti nama tokko ibsa nama siriitti jalqabaa kee Waaqayyoon sodaatu nama Waaqayyo duuka deemu amala isaatu ibsa bakka ta'ee fi walidha bakka ta'eefin arfansaa walitti qabee guyyaa har'aa immoo dubbachuu fedha jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf egaa lakkoofsa 7 kaanee hamma 10tti lakkoofsa 9 jirtu walii wajjin ilaalla jechuudha. Wantoota 4 walii wajjin ilaalla yoo Waaqayyo jedhe. Innis immoo inni warri namaaf o'an 9ffaa irratti immoo deebi'ee 8ffaa irratti immoo deebi'ee warri yaada garaa isaanii qullaa'oo 9ffaa irratti immoo warra nagaa buusan 10ffaa irratti immoo warra qajeelummaaf jedhanii ari'ataman. Inni 10ffaa baay'ee namanni ari'atamuu jechuun Kiristoosiif jedhanii gatii baasuu jechuudha. Kiristoosiif jedhanii waan adda addaa gochuu jechuudha. Inni badaa ibsa bal'aa iyyuu hin barbaadu. Akkamittiin burqaa gammachuu ta'asa jedhu achumarra jira bakka ta'eef deebi'ee. Kanaaf inni kaan isa gammadan jedheetu wanta isaan argatan immoo dukkuma buusee haasa'a. Fakkeenyaaf warri namaaf o'anii hagammadanii isaan o'a hin argatu jechuun hin o'amaa fi akkuma o'a namaaf kennanii qaamni isaaniif o'u jira. Wanti isaaniif o'u jira. Ho'a argatu jedha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Yaadni garaa isaanii qullaa'oo gammadan isaan Waaqayyoon hin argu. Warri nagaa buusan gammadan isaan ijoollee Waaqayyoo hin jedhamu jedheetu warri qajeelummaaf jedhanii ari'ataman gammadan mootummaan Waaqayyoo kan isaaniiti jedha. Wantoota kananii har'a gaa'ee Waaqayyoo na gargaara hariifadheen dubbachuu barbaada. Kanaafiyyuu arfan isaa walitti qaba bakka ta'ee fi Maatiyus boqonnaa 7 hamma 10 jiru irratti hundaa'ee dubbadhaa.
obboleettiin keenyas kadhatteetti waaqayyo si'a eebbisu kadhanni seen hojjeta waaqayyo nu gargaara hunda keenya wajjin jira anaanis nu gargaara waan dubbachuu qabu ija jabinaan akka dubbadhu waan dubbachuu qabnetti immoo ofirraa dubbadhee namni waan dubbate hundumaaf gatiin baasa bakka ta'eef gatii kan hin baafne akkan ittiin gaafatamne waaqa akkana eegusi yaada koo waaqayyoon sodaachaan dubbadhaa kallattiidhumaan gara sanatti hin deemachuudha. Egaan firoottan koo waa'ee gammachuu ilaalchisee macaafa qulqulluu waan baay'ee jedha. An kanan irratti barsiisaa jiru Maatiyos boqonnaa 1:10 jirtu duwwaa irratti hundaa'e. Akka iddoo kanaatti akka kamiitti akka Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 1:10tti Kiristoos Yesuusii namooti maaliin gammaduu danda'u jedhee barsiisee jedhu dubbachuu barbaada. Har'a tuuta akkasii Kiristoos bira hin jiru. Har'a duuka buutota akka yeroo sanaan jiru. Garuu miliyoonaan kan lakkaa'aman duuka buutoti gooftaa Yesuus Kiristoos addunyaa hundumaarra jiru. Sagaleen kuni har'a gaa anaaf isin warra bara kana keessa jiraataa jiru. Warra duuka buutuu isaa ta'e, warra isarraa nyaatee isarraa dhugee mootummaa isaa abdatee mootummaa isaa keessa deddeebi'aa jiruuf kallattiidhumaan nu laallata jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Tarii namni waan adda addaatiin gammachuu argachuuf hin yaala biyya lafaa kanarratti. Baay'ee gammachuu argachuuf hin yaada intarteen gochuu waan adda addaatiin namooti gammachuu argachuudhaaf waan baay'ee godhu biyya lafaa kanarratti. Gooftaan Yesuus Kiristoos achi keessaa tokkitti illee hin xunne kan isin. Isaan gammachuu argachuuf godhanii baay'ee dhama'anii baay'ee yaadanii baay'ee itti girrifamanii inni immoo lammaffaarra godhe akka eebbaa godhe. Maayidee duraan dursaa mootummaa waaqayyoo barbaadaa inni kaanitti isinii dabalamaa jira. Inni kaan jechuun isa saba booddee gototamee dhufuudha. Gammachuu guddaan burqaan gammachuu kiristiyaanaa eebbi gammachuu kiristiyaanaa kan namarraan fudhatamne gammachuun cimaa nama dhumaatti kiristiyaanaa wajjin deemu isa afaan inni ittiin saaqqate gooftaan Yesuus Kiristoos isa biraa nuu dhufeedha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Nagaa fudhattan gammachuudhaan walidha. Nagaan isinii kennan miti. Nagaan isinii kennus nagaa biyyi lafaa isinii laatu miti. Inni nuyi nagaa ittiin arganna gammachuu ittiin arganna jennee baay'ee yeroo keenyatti itti dhamaanu gooftaan inni eebbaadha. Isa booddee kan dhufuudha. Yoo inni immoo inni gammachuu guutuu isiniin kennuudha. Inni kun garuu gammachuu guutuu kan namaa kennu laphee namaa haala hundumaa keessatti kan eegu isa waaqayyo biraa dhufuudha. Kanaaf isa Kiristoos biraa nuu dhufetu caala. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Galgala kana egaa dhuguman isiniin jedha ofii kootiifis taanaaf isiniifis kana nawuu kanan dheebodhusuma kana. Gammachuu dhugaa isa waaqayyo biraa ta'e. Isa namarraa hin fudhatamu. Isa burqaa gammachuu ta'e haala kamiin keessatti biyya kamiin keessa yoo jiraattan dhoossa yoo rattan hundumaatti iddoo keessa namaatiin fudhamne Kiristoos biraa inni ta'e galgala kana nu keessatti dhangala'u maqaa Yesuus Kiristoos. Dhugaadha. An kanan jedha. Namicha tokkotu baay'ee haasaa isaan callisee dhaggeeffachaa oole viidiyoo tokkorraa. Namni kun nama intarpirunariidha yoo inni immoo hojii kallaqee uumee waan adda addaa godhee waan baay'ee nama hojjetee biyya lafaa kanarratti guddatu intini gochuudha. Maal jedha namni kun kiristiyaana ta'e hin beeku baakgiraawundii namicha kana. An jireenya koo keessatti amma umriin koo 60 yoo ta'eera biyya kamii yoo naqee hojjedhee jiraachuu akka hin danda'u of amaneen deemaa. Biyya lafaa kanarratti wanti namarra ga'u hundumtuu wanti namarra ga'u hundumtuu yenna dhaabatanii keessa jiraatanii saayidii ittiin keessaa baratanii keessa darban jiraa jedheetu waa'ee gammachuu biyya lafaarraa nama argachuuf ka'u kanaa yaadeetu namni yeroo gammachuu duuka fiigu biyya lafaarratti wanti si mudatu adda addaa wanti si mudatu adda addaa wanti si mudatu adda addaa yeroo jiraatu wanti si mudatu sana keessatti dhaabbattee yoo jiraatte hin jibbitutti bartee gammaddee keessaa baatan. Ani hidhameen tureedha. Hidhamuu takkaa hidhameen beeku hidhaan baay'ee gadheedhaa hidhaan garuu saayidii na gammachiisu qaba jedhee dubbata. Egaa hidhamuun ilaalaa namichi kun nana mana kiristiyaana akka hin taane naa gala akka filoosofarii yoo natti fakkaata. Gammachuu qabaa addoo sana keessatti itti bartee keessa teessee namoota wal argitee wanta itti gammaddu otuu mana jiraattee otuu hawaasa gidduu jiraattee otuu nagadarra jiraattee wanta hin baranne jireenya keessa bu'aa sii buusu tokko fudhattee baatachi keessaan argeera. Egaa warri waaqayyoon hin beekne ilaala akkaataa inni itti yaadu haalarraallee waan allirraallee of ajjeesuuf godhee gammaduu qaba malee hin gungumu wanta akka hidhameen gungumu hidhamee naaru. Harkaa dhabeen gungumu harkaa dhabee naaru. Rakkadheen gungumu rakkadheen naaru. Baay'ee horii argadhee soomaak tokko natti no'u an biyya lafaa kana keessatti ajjeesuuf godheen nagaa kootuun booressinan jiraadha.
Egaa nummoo inni gaan beeku waan sirriitti beera waa'ee isaa. Nummoo burqaa gammachuuf burqaa nagaa qabna. Nagaa boora illee kan calalchiisu. Laphee jeeqamee olii gad raafamee amma camillee kan iddootti deebitee akka tasgabbaa'e jedhee kaa'u gooftaa abbaa nagaa hundaa olii qabna. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Galgala kana walitti cuunfeen egaa afaan isaa keessaa isa ba'e ilma namaatiif gammachuu dhugaa isa kenna. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Isa ilaallachuudha. Kanaaf yeroo kutaa kana dubbistanis yeroo kaamisii wantoota adda addaa yeroo fuutan isaan naxxanii akkas hin madaaltan ilaalan. Akkaataa isin itti waa tokko ilaaltan, akkaataa isin waan tokko isin itti yeroo biyya lafaa keessa jiraattan isin mudate ittiin ilaaltanii manatsarii isaa nuu ta'ee nu gargaara jedhee yaadan. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf firoota koogaa isa kaanii booddeen itti dhufaa kallattiinumaan lafan torban darbee dhaabee ka'een itti dhufaa. Warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'anii akka bishaanii dheebotan jedhee qajeelummaan maa inni? Qajeelummaan guutummaatti fuula Waaqayyoo fuula namaatti sirrii ta'anii argamuudha. Namni qajeelaa ta'uu hin danda'a ree macaafa akka jedha. Garuu qajeelinni keenya maalirraa argama? Karaa Kiristoos Yesuusiin qajeelota taane malee ilmi namaa kan jedhame qajeelummaa tokko iyyuu hin qabu jenneetu fakkeenya adda addaa kaafnee dubbanna. Har'a immoo lakkoofsa 7 warri namaaf ho'ana gammadanidha. Namaaf ho'u abeet abalutti garaa nama alaafaa jedhama. Abeet an namoota dinqifadhu baay'een qaba. Dhuguma asuma gidduudhaallee warruma sagantaa kan hirmaatan keessaallee namoota baay'een beeku qaba. Namoota garaan isaanii nama alaafu. Garoota waama tokkotti argatan bakka waanuma jedhan yeroo tokko biyya keenya keessa bita laallaa wanti isin gaddisiisu, mirga laallaa wanti isin gaddisiisu, achi laallaa wanti isin gaddisiisu guutuudha. Wanti garaa sirraasu. Ayi wanti jettan. Qabbanee waama tokko fiddee dhuftee ayi garaa kun na gaddee akkana ta'e abaluu maaloo kun jiraamate nagarre malee sun jiraamate nagarre malee kamiin gadditee kamiin dhiifta baay'ee rakkisaadha. Akkasin jedhaani jiru baay'ee. Namoota adda addaa biyya kana keessa baay'ee garraamii gara laafessootii waan qabanne urgufatanii waan nalle godhan jiru. Ho'a namaaf ho'uu namaaf yaadu. Waaqayyo isaan eebbisu gaariidha. Kiristoos Yesuus immoo iddoo kanatti maalidhaa? Macaafa qulqulluu wal qabsiifnee ilaalla. Warri namaaf ho'anii maal ta'anii haa gammadanii. Isaan ho'a hin argatu. Inu amaaf yoo jedhee dubbata. Waa'ee ho'uu kana na dhibaa. Yeroo yaadu kanaan dura isinitti dubbadheera ta'ee hin beeku. Yeroon kana dubbisu yeroo hundaan harkaan badu seenaan kun na dhiba. Baay'ee na dhiba. Lafa baay'eetti fayyadamas tarii isinitti akka carraa dubbadheera ta'ee hin beeku. Bar tokko bara 92 akka lakkoofsa biyya keenyaa kanatti mana barumsaa tureyanii obboleessi keenya tokko jira maqaa isaa onnee beektu. Lafa tokko mishiniidhaan nama 3 taanee deemne lafichi baay'ee gubaa. Lafa naannoo uummati karrayyuu jiraatu. Uummata karrayyuu kana gidduulan. Uummata karrayyuu kana gidduulan turannee achitti guyyaa gara 4-5 bullee wangeela dhugaa baanee fi tajaajillee maal jennee galgalatu maasoo nu seenaa tokko nutti himan. Warra uummata kanaa dhaabii tokko fideetu intini gargaara. Qamadii kana kennaaf baay'een isaanii tiffatteedhaan yeroo tokko rakkatu beekanii qonnan qotan bakka ta'eef. Kan nama dhibu yeroo isaan fidanii qamadii kana intini godhanii fi kottaati qamadii isiniif inni irraa buufadhaati buusuu nu gargaaraa jedhu. Hin buufnu otuu nu hin jiraanne mindaa nyaattaa duriyyee magaalaa na seetee gadi buusi yoo barbaadde ofii keetii ittiin jedhu warra makiinaan fe'ee fide sanaan hawaasi sun. Baay'ee naareen yeroo natti himan. Maal naan jedhani nuyi noo inaaf naan jedha warra jiraatan. Hin beekan hawaasi kuni. Isaaniif akka ta'e illee maal akka ta'e illee hin beekani. Hinoo inaaf garaa laafnaaf hin beekan wallaaluma isaaniitti bakka ta'ee fi ofii keenyaa feenee finne ofii keenyaa dugda keenyatti qamadii baafnee lafa buufnee kaanee ofii keenyaa hirraafnaan jedha. Baay'ee na dhibeen aan obsa akkasii ani na dhibadhaan. Inni eekkamu buufadde durii ena seete moo kanan ba'aa baadhu buusii gadi barbaadde buusii fidiiti intanii godhe nuun jedhi. Baay'ee cimaadha. Hinoo inaafiidhaan. Egaani baraabbaroota keessatti warra ormaas ta'u warra waaqa beeksisu akkasumatti naamusumaan dhalootumaan namooti namaa ho'an jiru. Tarii isa kanaa wal qabataa wanni gooftaan Yesuus Kiristoos jedhee. Egaa waa'ee warra uummata karrayyuu kana warra inoo'inaaf jedhe kana arge baay'ee ho'i isaanii na dhibeena. Maal jechuudha ho'uu jechuuni? Maal jechuudha namaaf ho'uu jechuuni? Yeroo darbe waa'ee garraamii isinitti kaaseera. Wal qabata isiniin jedheera. Namni garraamiin nama namaa ho'uudhas karaa gara biraadhaan. Garraamummaaf namaa ho'uu wal qabata.
Garraamiin gowwuma akka hin taane, garraamiin wallaaluma akka hin taane, garraamiin doofummaa, garraamiin garuma luucce sanitti nama jigu akka hin taane baranneera kanaan. Hino jechuun maal jechuudha? Ofiif dhiisee nama gara biraadhaaf nama yaadu jechuudha. Ofirra dabarsee nama gara biraadhaaf nama yaadu jechuudha. Matsaafa qulqulluu keenya irraati fakkeenya kan nu ta'an gooftaan dubbii isaa keessaati warra ho'uudhaan beekan nama ho'uuf beekamanii mee namoota baay'ee qabatamoo tokko tokkoon walii wajjiniin ilaalla. Inni jalqabaa Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 25 amma 37 ilaalla. Namni kun nama beekamaa yeroo waa'ee nama ho'uu yaadamu kan nama maqaansaa baay'ee ka'uu fi yeroo baay'ee caqasamudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 25 kaaseen waa'ee seenaa nama tokkoof gooftaa Yesuus Kiristoos gidduutti haasaa ta'e tokkoon isiniif dubbisa. Kutaa kana nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. 10:25 kaaseen isiniif dubbisa. Kunoo barsiisaan seeraa tokko ka'ee Yesuusin qoruudhaaf yaa barsiisaa jireenya bara baraatti galuudhaaf maal gochuun anaaf ta'a jedhee gaafate. Yesuus immoo deebisee seera keessatti maaltu caafamee jira? Namootaaf attamitti dubbiftaa jedhee isuma gaafate. Barsiisaa seeraa bakka ta'ee fi waa'ee kanaan barsa bakka ta'ee fi atumti deebii kana deebisin. Namootaaf attamitti deebiftaa jedhee isuma gaafate. Kanarratti namichi garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaan Waaqayyo goofticha jaallachuu siif ta'a. Itti aanseessa jiru laala. Namas akka ofii keetiitti jaallachuu siif hin ta'a jedhee deebise. Yesuus immoo deebiin kee qajeelaadha. Atis hin jiraattaa kana raawwadhu jedheen. Barsiisichi seeraa garuu nama qajeelaa of gochuu barbaade nama isa kamii jedhee Yesuusin gaafate. Yesuus immoo deebiseefi namni tokko Yerusaalemii gara Yerikootti gadi bu'u warra saamtuu afaan bu'e uffata isaa isarraa baafatanii erga reebanii isa butuchanii du'aaf jireenya gidduutti isa dhiisanii adeeman. Lubni tokko karaa sana otuu darbu namicha yommuu lafatti argee irraa goree darbe. Akkasumas namni gosa Leewwii tokko iddoo sana dhufee yommuu isa argee irraa goree darbe. Namni Samaariyaa tokko garuu otuu karaa adeemuu achi ga'ee yommuu isa argee hin ho'ee fi Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. In maal ta'eef hin ho'eef. Itti dhiyaatees madaasaa dibataan mucuceessee daadhii wayinii itti naqee erga hidhee fi horii ofii isaatii yaabee adeeme turerra taasisee mana buufata keessummaatti isa geesse. Achittis isa gargaare. Borumtaasaa meetii 2 fuudhee isa buufata keessummaa sana eegutti kennee hadaraa ittiin wal'aane. Kanarra caalaa yoo baaftes yommuu deebi'u siifan kennaa ittiin jedhee jedha. Yesuus itti fufee. Egaa jarreen sadan kana keessaa isa kamtu namicha warra saamtuu afaan bu'e kana akka ofii isaatiitti ilaalisti fakkaata jedhee gaafate. Barsiisaan seeraa sun immoo deebisee isa ho'eef jedhe. Yesuus immoo atis dhaqi akkasuma godhittiin jedheedha. Seenaansaa isa booddee wanta jiru waan biraa keessa lixa. Nama iddoon kuni nama luban taane silaa lubii hojiinsaa bara sanatti nama waaqaaf gidduu dhaabatu, nama xaraarsu, isa kufee wajjin kan boo'u, hundaaf kan ho'u, garaansaa diriiraa kan ta'e, bakka bu'aa Waaqayyoo ta'ee kan beekamu. Nama kana argee bira darbee jedha fakkeenyi kun. Warri Leewwotaas dhufanii akkuma kan ilaalaniitu bira darbanii jedha. Namni Samaariyaa tokko, Samaariyaan orma laala. Ho'uu kan hin dandeenye, diinummaa kan walitti qaban, kan wal hin ho'ifne, kan wal tuffatan, yoo hin tuffatamoo kan ta'e, gadaanoo kan ta'e, sanyiin isaanii wal makoodha jedhamanii kan ilaalaman, warri Israa'el dhimma kan ittiin hin qabne, waan tokko waan isa keessa galchan hin qabne, garumaa hin garaa namaaf ho'u kan qabu. Nama tumame kana bira darbe. Namaaf ho'u jechuun salphaa miti. Ilaalaa wanta inni godhe. Hin mucuceessee, hin qulqulleessee, daadhii wayinii itti naqee, horii isa ofii yaabu. Egaa Midilistiin baay'ee ho'aa, baay'ee bulluqaa, horiin deemuun cimaadha. Amma namichi kun na caala dadhabeera. An horiin miillaan deemuu nan danda'a. Namicha kana immoo madaa'ee tumamee bullaa'eera bakka ta'ee fi fuudhee harree koorran kaa'a. Dhaqee lafa buufata keessummootaa geesse. Buufata keessummaa geesse immoo maal godhachiin ga'e immoo waan qabu keessaa qarshii baasee an kana godheera. Hadaraa itti wal'aani. Wanta baafte immoo kun hin ga'u yoo ta'e illee an deebisee nan kaffalaati jedhee jedha.
Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Discipleshipin koostii dha namooti. Yookiin immoo nama duuka buutuu gooftaa Yesuus Kiristoos gochuun gatii nama baay'isaa jedhu. Yookiin gatii nama baay'isaa, sa'aatii nama baay'isaa, qabeenya nama baay'isaa, horii nama baay'isaa jedhu yeroo barsiisa waa'ee duuka buutummaa barsiisan. Yookiin namaaf ho'uunis afaan duwwaa miti. Namaaf ho'uun akka fakkeenya keenyaatti gatii kan nama baay'isudha. Hin gaafate barsiisaa seeraa silaa barsiisan. Amma sadan sana keessaa eegutu irra caala namicha kana jaallate isa sadaffaa jedheen. Isa ho'eef jedhe kanaaf ati dhaqee akkasuma godhe. Kanaaf afaaniin gooftaa kee akka jireenya keetiitti akka lubbuu keetiitti jaalladhu, nama immoo akka garaa keetti jaalladhu jechuun nama hin dhibu. Kan jaallachuun ittiin baramu inni akka namicha isa kanaa nama Samaariyaa kanaa ho'uu fi qabdu, walii ho'uu qabdu. Walii ho'uu jechuun egaa afaanirra kan darbuudha. Walii ho'uun jecharra kan darbuudha. Hidhii xuuxuurra kan darbuudha. Ayiiraa jechuurra kan darbuudha. Maal godhu jedhanii walii bo'uurra kan darbuudha. Namichi kun inni fakkeenyaan dubbatame namni Samaariyaa kun horii qabaan qabu hin beeknu waansa. Irraa hafee godhee hin beeknu waansa. Hin jiru waan tokko. Garuu nama namaaf ho'uudha namni kun. Warri namaaf ho'an akkasii kun immoo ho'a argatu jedha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Gatii qaba. Lafarrattis gatii qabaachuu danda'a. Dhugumaan isiniin jedha. Namni waanuma facaasee hafa, waanuma godhee hafa. Yoodhuma gochuu iyyuu baattan immoo yeroo namaaf ho'itanii an akkasumatti beeka keessi keessan gammachuuf nagaadhaan guutama. Akka nama nyaatee dhugee akka nama itti tolee keessi keessan qabbaneeffata. Inni mataan isaa keessi keessan nagaaf gammachuu argachuun kuni ho'a argachuu gara caala nama tola. Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 11 amma 32 dhaqaalaala. Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 11 amma 32 waa'ee namicha isaa mucaan isaa quufee fandalalee sokke sana. Otuma nagaa jiraatu, otuma waan tokko ittiin badin, otuma akkasitiin jiraatu, abbaa koo nagaan, gahee si biraan qaboo ta'e naa kenne. Maal mucaa koo nan deemuu barbaada. Gahee isaa jiru otoo nambisan hunduma isaa kenneef. Gahee isaa sana hunduma isaa fudhatee jira. Deemee dhaqee waan allee godhee dhugee macheessee ejjee balleessee lafanni jiru sanatti immoo beelli ta'ee namni kun waan hundumaa fixee waan nyaatu dhabee nama booyyee gubratti qaxaramee nyaata booyyee illee kajeelee nyaata booyyee sana illee argachuu dadhabee garuu garga yaada isaatti deebi'u garee ka'een gara mana abbaa kootti deebi'a jedhee. Aqaa dubbifadhaasin. Yeroo deebi'uuf ka'u, yeroo dhufuuf ka'u sanatti waa tokko murteessi abbaan koo nana manaa manatti nan deebisu. Gahee biraan qabu hundumaa fixee fudheera. Wanta achi tafe tokko hin jiru. Kanaafiyyuu carraan koo inni hojjetoota isaa mana isaa ta'an keessaa akka nama tokkoon ta'a. Mucummaan koo otooritii mucummaan irraa fuudhameera. Mucaa ta'uu hin danda'u. Garbicha mana isaa ta'een deema jedhee deemee jira. Garuu seenaa tokko jira gaafa achi dubbiftan. Abbichi gaafa fagootti argu garaansaa raafamee fi Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Tarii abbaa bakka ta'e mucaa isaatoo jechuu hin dandeessu ta'a. Abbaa baay'ee argineerra mini lammaffaa awwaala koorra dhaabatin awwaala keerra dhaabatu. Maqaa koon hin waamamin ija kee arguun barbaadu warri jedhan dhiisan jiru. Nan beekan nama baay'ee. Akka mucaa koo miti jedhanii firdi beetii dhaqanii ofirraan buusa mucaa koo miti warri jedhan jiru. Nama akka godhe ijaan arguu nama hin barbaanne gahee tokko namatti hin qabne hin ho'eefi garaan isaa hin ho'eefi hin fiigee hin hammate ofitti qabee jedha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Namaaf ho'uun salphaa miti. Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 21 amma 35 dhaqaalaala. Isin booddee dubbifattu. Yeroo koo wajjin deemuuf hin ariifadhee isiniin dubbisu hundasaa. Lafa dubbisuun irra jiraatu munan dubbisa. Seenaan kunis gooftaan Yesuus Kiristoos fakkeenyaan isin barsiise. Waa'ee garbicha tokko. Waa'ee nama sarraa horii guddaa liqeeffatee. Qarshii miliyoonotaan ta'u liqeeffatee kaffaluu dadhabee idaadhaan qabamee dhaqee gaafa inni naa fidi idaa koo jedhee morma qabu. Miilla isaatti kufee hojjedheessii kaffalaati maaloo yeroo naa kenni ittiin jedhee jedha. Namichi sachumaanii ho'ee fi idaa isaa hundumaa dhiisee fi gallakkisee. Hin ho'ee fedha. Siifaaf sii dhiiseera jedhee gallakkisee. Inni immoo dhiifamee fi ka'ee yeroo machii gadi ba'u kan nama dhibu.
Nama birrii kan dhibba tokko duwwaarraa qabu tokko nama tokko argeen. Gaafa ofii miliyoonota dhiifameef akka waan nama dhibba tokko duwwaarraa qabu birrii dhibba tokko duwwaarraa qabu masaa furquun akka jedha qaa dubbisaa dhibba tokko duwwaarraa qabu argee naalaatti tamoo naallaattu jedhee hudhee qabatee jira. Naallaattu taanaan bakka ijoollee kee wajji waan hundumaa wajji mana hidhaatti achitti akka dabarfamtee kennamta jedhee hudhee qabatee. Ho'uu fi deebi'ee dadhabee amma waa isaan dhiibu. Ho'uu fi danda'u jechuun ilaalaa gaa miliyonotaan amma kan lakkaa'amu dhiisuuf jechuudha yeroo sana. Hin dhiiseef deebi'eetu waa'ee dhiifamaa iddoo kanatti dubbata gooftaan Yesuus Kiristoos. Garbicha mana dhiifameef kuni isa dhiifameef sana irraanfatee isee xinnoo sana lakkaa'ee gatii inni kaffale gatii guddaadha. Qaqaa qabaatii lafa dukkana lafa ilkaan qaruun jirutti gad darbadhaa dhiifamuusaa fi isa ho'ameef irraanfatee jedha. Firoottan koo gooftaan Yesuus Kiristoos nuuf ho'eera. Anaaf naaf ho'eera. Fayyinni naaf hin malu ture. Jiraachuun naaf hin malu ture. Lallabuun naaf hin malu ture. Barsiisuun naaf hin malu ture. Afaanni koo waan jechuu qabuuf amaleeffadheen kana jedhame. Dhugaadha Waaqayyoon duratti. Isiniifis hin malu. Yoon akka jedhe Matsaafni Qulqulluun dhugaadha bakka ta'eefi isin daffaruu miti kun. Hin malu eenyu keenyaaf. Garuu nu ho'e. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame ta'u. Naaf ho'e jedhaa ofii keessanii hime. Naaf ho'e. Garaa naa laafe. Na jaallate. Naaf ho'e. Ho'a isaa immoo maaliin natti argisiise? Hamma lubbuu isaa dabarsee kennutti natti argisiise. Isa booddee waliif dhiisaa yeroo jedhu isinis waliif ho'aadha. Waliif ho'aa. Namooti baay'ee garaa jabaatan baay'een jiru. Cakkaanyi aramanii warra jedhaman kan isin dhibu. Ho'a waan jedhan kan hin beekne. Ho'a waan jedhan kan hin argine. Namni yoo biratti ajjeefame waan ta'u kan hin fakkaanne kan ijaajjee kolfu. Kan illee nan dhasaa xinnoo suukkarsiin. Inni kaanoo horii dhumti xinnoo yoo rukutamte illee wayyoo jedhee kan garaansaa akka ta'u. Amma liitiraalii waan illee waan qabnu waan marii walii ho'inu miti nan jechuu barbaadu iddoo kanatti. Warri ho'a kana argatanii warra kaaniif ho'uu danda'an isaan kan gammadan jedha. Ho'a karaa Waaqayyoo arganneerra. Waaqayyoof galanii guddaana ta'u. Salphaa miti. Karaa kamiin argachuu hin dandeenyu. Ambaa irree deebi'ee isinitti hima. Ofii kootti nan hima. Yeroo carraa argatu hundumaan hima. Fayyina keenya tasuma iddoo guddaa kennaa fi waanuma tokko hin dorgomsisina. Naaf ho'ameen fayyi. Naaf ho'e abbaan koo mucaa isaa naaf ergee. Naaf ho'e Yesuus koo nama ta'ee naaf dhalate. Naaf ho'e Yesuus koo fannoo irratti dhufee naaf du'e. Naaf ho'e Yesuus koo abaarsa koo anaaf naa baate. Naaf ho'e Yesuus koo jibbamuu koo anaaf jibbame. Naaf ho'e Yesuus koo reebamuu koo anaaf reebame. Naaf ho'e Yesuus koo itti qoosamuu koo akka inni isatti qoosamu godhe. Naaf ho'e Yesuus koo ba'aa koo isan baadhu anaaf baate. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Anaanoo walii ho'aadha. Akkuma gooftaa Yesuus Kiristoos namicha seera Musee beeku sanaan jedheen absi dhaqee kanuma godhe ho'iif nama gara biraadha. Yoo namaaf ho'itee seera sira jettan raawwatteetta isa maal jedhu sana. Nama akka mataa keetiitti jaalladhu jettan maal gooteetta raawwatteettaati. Ho'iif yaadiif ofittoo hin ta'in of duwwaan jaallatin giddugaleessa jireenya kee hin godhatin. Nyaanni baay'een gaddaa interviiyuu tokko godhu eewwan inni maqaan isaa Qananiisaa akkamitti akkana jedhee hunda dhibana baay'ee na dhiba. Warri atoo amma beekamoodha warra beekamoodha bakka ta'eef makiinaa gurguddaan jira miliyoonota meeqaan kan bitamanii biyya alaatti yeroo laallu makiinota baay'ee wuddii adda addaatti oofamaa Qananiisaan maal oofaa sitti naannoo tokko jedhe. Amma biyya keenya keessatti yeroo gadi baatosii beela'aa kudhan argitaa jedhe. Achi kan nama kadhatu meeqa argitaa jedhe. Kana keessatti ammooraalii ittiin makiinaa minyaa oofee gidduu isaanii darbuun qabu. Namoota gargaaruu isaan beeku. Jechi kun baay'ee nama dhibe. Baay'ee walirraa fuudhaa warra sooshaal miidiyaa iyyuu. Mooraalii kana hin qabu. Showuu kana yeroo itti godhu hin qabu. Sooressi biyya hiyyeessa keessa jiraatus hiyyeessaa. Jiree dubbate. Jecha gaarii. Isarra barbaada ho'u. Gochaa barbaada, tarkaanfii barbaada, waan hojiin mul'atu barbaada. Nama akka mataa keetti jaalladhu. Amma eega namni biyya Samaariyaa kun ho'ee fi nama isan laallanne kana fuudhee akka godhe ati dhaqii kana godhi bartee ta'uuti. Isa ho'ee kana too irra caala nama akka mataatti jaallate ati dhaqii kana godhi ittiin jedheen.
Yohaannis durarraa jira. Waaqayyoon jaallachuu keenya kan ittiin mul'atu nama isa bira jiru jaallachuu keenyaan mul'ata. Akka barbaadan gangalattanii ciiftanii maal jettanii jecha namatti tolu namatti garaa laaffisa waaqayyoon jettanii yaaddan jecha filtanii ansin jaalladha abbaa koo gooftaa koo kana yoo jettanii waaqayyo kan inni ittiin jaallachuu keenya cross check godhu namoota nu bira jiru namoota nu jibban isa ta'uu nu jaallatan isa ta'uu maal isa ta'uu nama kan ta'e akkamittiin laallaadha. Namaan yeroo ho'inuuf illee adda baafnee ho'ina. Fillee ho'ina. Gargar baafnee ho'ina. Waan addaatiin kiraateeraa baafnee ho'ina. Rakkoo warra Yihuudootaa ta'u keessaa hamma gooftaan hojii ergamootaa boqonnaa 6 torbatti ari'annaa fidee amma isaan tamsaasutti dhaqaa Yerusaalem keessaa ba'a macca hundumaatti mootummaa kana lallabaa eega fura qulqulluun guutamanii isaan didanii ta'an kan isin. Waaqayyo ari'annaatti kennee gaafa gallakkisu ari'amanii illee kan isaan itti lallabanii Yihuudoota duwwaatti barbaadanii lallabu. Qoboo isaanii duwwaatti lallabu turan. Ho'i isaan argiisan isaan duwwaa turan. Hammachi keessaa Phaawulos faan ka'anii maanni warra an ormaaf waaqayyo na dibe warra jedhanitti. Ho'uun warri ho'an ho'a argatu. Maaliif nu warra ho'ameefi maqaan isaa barbaraan eebbifamu. Warra ho'ameef warra ho'a argate. Hallelujah. Anoo argadheera nan gammada rosa yaadu naaf ho'ame eewna waaqayyo naa ho'eera karaa kamiin karaa Kiristoos Iyesuusiin ho'a eenyu zarii maan zariin koo naa ho'uu hin dandeenye naa ho'ame. Warri ho'a namaaf ho'anii haa gammadan. Nu ajibban nu ajaallatan ol nu akaasan gan nu abuusan waan barbaadna godhan nuyi ho'uufiin amala kiristaanaati namaa ho'u. Ittiin fayyuudhaaf namaa ho'ina minni nuyi fayyineerra ho'a waan arganneef garuu namaa ho'ina. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Eegana mana jedheetii hin ga'a. Kanaaf yeroo namaaf ho'inu immoo gatii qabna nuuf ho'ama. Kiristoostu jedheen warri namaaf ho'anii ho'a argatu jedheen. Gatii isaas achuma jiraama. Warri namaaf ho'an hin kassaru hin jedhu. Warri namaaf ho'an harka duwwaatti hafuu hin jedhu. Warri namaaf ho'an waan nyaatan dhabuuf hin jedhu. Warri namaaf ho'an bakka hin daaruu hin jedhu. Warri namaaf ho'an qullaa ta'uu yookiin immoo hin beela'uu hin jedhu. Warri namaaf ho'an ho'a argatu jedhu. Bakka. Kanaaf jireenya safooniitiif namaaf ho'a rakkoo hin qabu. Dandeenyaan ho'aa fi hiixatamuun kan warra qabu hiixadhaa garaa laafaa fi rakkina hin qabu kottaan goona. Karaa gara biraa karaa lubbuu isaa karaa jireenya isaa nu ho'ameera bakka ta'eef Kiristoos Yesuus isa lubbuu isaa itti maa ho'aa fi wangeela misiraachoo kottuuti dhugaa ba'e jedhamee humnaan isa namni nama baasee qisqasaan nama baasu miti. Warri ho'ameef ofiin ka'anii fiigu. Ayimada gidduu jira na itola baga jiraate. Na dhiboona. Wal ijaaranii ka'anii ma deemu. Eessa deemtu? Lafa akkasii deemna. Ciroo deemu. Arsii deemu. Baahir Daar deemu. Eessa deemna jiru. Na dhiboona. Dhaqanii baadiyyaa keessa achi keessa kan galatanii torban 2-3 turanii seexanni irraa bahee namoota amananii galu. Nami booddee bu'ee ari'ee deemaa hin jiru. Nami immoo isin gargaarraatii kana dhannee isinii goonaa piroojeektii kana isinii qarannee hin jiru. Garuu maan ho'a ho'ameeftu nama hin teessisu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Tamsaasi wangeelaa dhiibboodhaan waan illee miti. Nu ho'ameera taanaan akkuma nu ho'ame kana ho'uufii qabna. Amma bara ammaa kana keessa bara nan tuqensin tuquuti. Bakka amantiin kee sirriidha. Amantiin koo sirriidha. Rakkinni hin jiru. Ati kanuma kee qabadhii taa'e ani immoo hangoo qabadhee taa'a. Pluralism jedhu warri teoloojii. Bakka qabadhu taa'an kee. Iskiriiptoon kun sirrii jennaan iskiriiptoo kana sirrii rakkina qabu maa iskiriiptoon kun si fayyisa jedhi itti walii gali. Isa nuuf ho'ame kana nuti ofii keenya warra keenyaaf kanaaf namaaf ho'u jechuun fooniinis namaaf ho'uun hin badu hin jibbu. Ho'a argatu kan. Maaliif warra isin bira jiru kana keessaa waan tokko henna gootaniif akka waan noo gootanitti lakkaa'e. Dhukkubsadheen nan gaafanne beelofnee beela nan baafne hidhamee nan gaafanne jedhee dubbatu maal gooftaa eessatti hidhamte eessatti beelofte eessatti reebamte eessatti kartaatetti jennaan warra isin bira jiran kanaaf tokkoon isaanii yoo kana gootan anaaf gootanii gooftaan Yesuus Kiristoos yoo ho'itaniif jechuudha.
warri namaaf ho'an agammadan ho'an argatu waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Lammaffaa irratti lakkoofsa 8 irratti jechuudha. Warri yaada garaa isaanii qullaa'an warri yaadi garaa isaanii qullaa'an hagammadan jedha. Nan dubbisa. Maatiyos boqonnaa 5 irraa lakkoofsa warri yaadni garaa isaanii qullaa'oo gammadan isaan waaqayyoon hin argu. Immoo nama dhiba'u gammachuu isaanii waaqayyoon hin argu warri gara qullaa'oo. Yeroo tokko waaqayyo kannaan jedhee jedhame waaqayyo tokko bara kana keessa warra namni dura dhaabachuu hin dandeenye mormiin isaan hin dandeenye abiddi waaqayyoo isaanirraa boba'u harraba isaanii keessaa kan ba'u dhugaa kan ta'e gara hundumaatti waan muru kan muree waan jisu jissee kan darbu namni gowwoomsee bira kan hin dabarre bara kana keessa waaqayyo dargaggoota akkasii nan kaasanaan jedhee dubbata namni tokko. Waaqayyo kannaan jennaanini maal yaa waaqayyo attamitti kun ta'uu danda'a? Namoota akkasii eessaa argamu? Dhaloota haaraat uumamamoo uumama biraa dhufamoo maal jechuu keeti yaa waaqayyo jedheen waaqayyoon kadhadhee gaafadhee jedha. Yeroon gaafadhu waaqayyo kannaan jedhee namooti biraanis hin dhalatanii namootuma jiraniidha diidaas hin dhufanii ergamoota miti warra akkasii ankaasu kuni warra garaan isaanii qullaa'oodha naan jedhee. Waaqayyo warra akkasii nu haa taasisu. Gooftaan nu haa taasisu. Garaa qullaa'oo jechuun warra cubbuun hojjenne jechuu miti. Garaa qullaa'oo jechuun warra takkaa mudaa hin qabne jechuu miti. Warri garaa qullaa'oo jechuun jaalala gadi fagoo of kennuu abboomamuu gooftaa isaaniitiif dursanii warra kennan jechuudha. Dursa karaa hundumaan waaqayyoof warra kennan warra waan tokko intiniin goone. Edda galgal nama tokko wajjin naasa'a bilbilaan sa'aatii dheeraa naasa'a. Waa tokko irratti na gargaari jedhee deemee keessatti waa murteeffateera. Waa na gargaari na gaafata. Eega kana si murteeffatte maal isaan si gaafadhaan jedheeniin. Deebi'ee immoo akka na'u ta'ee eeyyee sagalee waaqayyoo akka jedhaa garuu naan jedhe. No, egaas akkasitti waliin galuun jedheen. Sagalee waaqayyoo akka jedha. Garuu innan gochuuf kun immoo otuman beekuu falan qabuu humna koo ol ta'e faallaa isaan deeman. Nama akkasiin garaa qullaa jechuun natti ulfaata. Maaliif garaa qullaa jechuun haala kam keessatti waan hundumaa keessatti gatii kam isin kaffalchiisu jaalala gadi fagoo abboommii gadi fagoo waaqayyoo waan hundumaa keessatti isaaf ajajamuu fi dursa kennu jechuudha. Malee warra cubbuun hojjenne warra mudaa tokko hin qabne otuu ta'eeti biyya lafaarraa waaqa warra garaa qullaa'oon argatu. Namoota baay'ees garaa qullaa'oon jedhanii macaafa qulqulluuraatiin waa'een isaanii hin barreeffamu. Otuu isa ta'e hin barreeffamu tasuma. Maaliif garaa qullaa'oo jedhanii warri barreeffaman baay'een isaanii cubbuu hojjetaniiru. Garaa qullaa'oo jedhanii warri barreeffaman baay'een isaanii daddarbaniiru. Rakkina qabu ilma zarii addaan bakka ta'e. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Sodaa guddaa waaqayyoof warra qaban dursa waaqayyoof warra kennan nama dhaga'uurra waaqayyoo warra dhaga'an nama jaallachuurra waaqayyoo warra jaallatan nama sodaachuurra waaqayyoo warra sodaatan waldaa kiristaanaa sodaachuurra waaqayyoo waa inni jedheef gatii guddaa kaffaluuf warra morma isaanii kennatti ga'an dhugaa beekanii warra waan tokko waliin hin qabne warra akkasii gammadanii maaliif waaqayyoon argu? Maaliif waaqayyoof dursa kennanii? Maaliif yaada waaqayyoo hordofuu barbaadanii? Maaliif waaqayyoof jedhanii waan beekan sana irratti dhugaa waaqayyoo irratti booddee hin deebine? Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Macaafa qulqulluu keenya keessaati namooti akkasii caqasaman baay'eetu jira. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sodaa gadi fagoo waaqayyoof warra qaban. Mee macaafa qulqulluu keenya keessaa uumama boqonnaa 39 isin kaatanii qayyabachuu dandeessu. Seenaan kun seenaa Yoosef. Seenaa Yoosef macaafa qulqulluu keessaa seenaa nama dhibu keessaa seenaa tokkodha. Seenaa baay'ee anaan na dhiba yeroo seenaa saraadu seenaa nama dhibu seenaa baay'ee nama ajaa'ibsiisudha seenaansa. Dargaggoo kun dargaggoo ilmaanuma Yaaqoob keessatti dhalatan obbolaa wajjin guddatan garuu waaqayyo akeeka guddaa namarraa qabu.
Kanaan kan ka'e Waaqayyo hojii isaa keessatti hojjechuuf yeroo ka'u mul'ata kanatti kenne, abjuu kanatti kenne. Abjuu kana immoo akkuma ijoollee akkamii mana keessatti na abjuun tokko ta'e ijoolleen teessee walitti himti obbolaatti himuu qabaa obbolaatti himu. Kanarraan kan ka'e garuu gaariitti kan hin ilaalamne kan gaariitti hin simatamne obboloota isaa kanaan dura aarii irraa qabu oduu dhaqee waa'ee isaa abbaatti bakka ta'ee fi abbaa abjuu kana hin arganne inni galaa fidaa fi isaan immoo du'a mari'atuuf boolla keessa buusan hin du'e jedhanii abbaatti ergan achii fuudhanii immoo naggaadotatti gurguran. Otuu biyya lafaa kana irratti namni haaloo qabachuudhaan andanyaadha ta'eetii wanta ittiin haaloo qabatan guddaa kan qabu eewuun gara Yoosefiin jedhama. Maaliif nama akka isaa miidhame hin jiru eewuun obbolessaatiin. Garuu macaafa qulqulluu keenya gaafa ilaaltanii bakka tokkotti illee baqqaa nan argadhe jarattii kana harka kootti Waaqayyo dabarsee kennee jedhee yeroo argatetti illee Yoosef hin dubbatu. Garansaa qulqulluu hin dubbatu kan isin haala adda addaa adeemsa adeemu keessatti isa mudateera. Haala akka carraatti ilaalamu keessumaa 39 lakkoofsa 9 irraati mana Phaaxfaaraatti gaafa gurguramee jedhu bareeduma isaa ilaaltee haadhi manaa Phaaxfaaraa wajjin ciisuuf yeroo kaatu inni sodaa Waaqayyoo gadi fagoo qabuuf nama garaa qullaa bakka ta'ee fi isa kana fuula Waaqayyootti gochuudhaaf Waaqayyo naa eegu hin godhu jedheen hin murteeffatu. Gatii kaffaleeraa eeyyee maaliin sobaan kunoo fiddee garbicha warra Ibrootaa kana irratti keessee waan raajiina daffaree dhufee kunoo na qabate meerre maal wayyaan harkatti gatee gaafan qabu wayyaa san irratti gatee bademini kunoo ragaa sobaa waan dhugaarraa fagoo an dhugaan qaba yaa gooftaa akkamiti giiftii takkanna godhe malee an siifamanamuu jedhee ati qabeenya hundumaanatti laattee iseetti mee qabeenya kan hundumaarratti mootii na godhe sirraa kana fe hundumaarratti kenneera jedhee utuun jedhu kan na goote jedhee haadha manaaf abbaa manaallee amma xinnoo walitti naquu hin danda'a ture xinnootu dubbate isallee hin jenne nama garaa qulqullu cal jedhee afaan isaa qabateetu firdii isaa baadhatee qulqulluma isa Waaqayyoon qabu qabateetu mana hidhaatti immoo darbe. Mana hidhaatti immoo darbe. Ilaalaa gaa itti qaxxalaa achii ka'ee seenaa isaa dhaqaa ilaalaa. Dhaqee yeroon isaa yeroo ga'utti inni Waaqayyo jedhe raawwatee biyya ormaatti xaqilaa ministeerii ta'uun hin danda'amu muummicha ministeeraa biyya sanaa ta'ee gaafa jiru warri jalqabanii irratti darban yeroo isaan dhufan immoo ilaala. Waan tokko nama garaa qulqullu cubbuu hojjechuuf carraa argatee cubbuu hojjechuuf nama ija hin jabaanne maaliif sodaa gadi fagoo Waaqayyoof waan qabuuf waan carraa gaarii fakkaatu ammatu see wajjin jiraateeti bakka mootii mana sanaa ta'ee abbaan manaa maqumaaf ta'a akka barbaadetti nama jiraachuu danda'u carraa gaarii naaf fidee immoo Waaqayyo waan jechisiisu akka barammaatti garuu sodaa gadi fagoo qabu bakka ta'ee fi nama garaa qulqullu Waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf firoota koo warri yaadi garaa isaanii qullaa'oo haa gammadan. Maaliif Waaqayyoon argu? Waaqayyoon argachuun ijaaf ijaan Waaqayyoon argachuu miti. Waaqayyo isaanitti dubbata. Waaqayyo isaanin geggeessa. Waaqayyo karaa isaan argisiisa. Waaqayyo dhimma isaanitti ba'a. Waaqayyo waa isaanii waan jedhe karaatti darbisu. Waaqayyo fuudhee isaan deema. Gammachuun kanarraa jira. Waaqayyo isin geggeessuurra waan isin gammachiisu jira. Yaadi Waaqayyo isin raawwachuurra waan isin gammachiisu jira. Waaqayyo galanni guddaan haa ta'u. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf firoota koo deebinee lammaffaarratti immoo gaafa laallu kanaan dura dubbadheera waa'ee hiyyeessota garaan isaanii hiyyeessota kan ta'e irratti dubbadheera. Daawitiin ilaalaa faarsaa Daawit boqonnaa 5 lakkoofsa 10 irraati. Garaa qullaa anaaf uumi ilaalaa. Garaa qullaa anaaf uumi yaa Waaqayyo hafuura dhaabbataasii ana keessatti haaresseedha. Garaa qullaa anaaf uumi jechuun garaan koo xuraa'ee ture maaliif isa atiin godhin jette raawwadhe. Kana yeroo inni faarsee yeroo inni kana kadhate yeroo dubartii sana wajjin ejje isaan duula dhaqanii abbaa manaasee ajjisiise isaaf yeroo karaa raajichaatti dubbatamee yakki isaatti beekame yeroo sana kadhatee jedhama. Maal garaa qullaan dhabe garaan koo qullaa ture amma garaan koo qullaa ta'uu dadhabeera. Ija jabaadhees duratti sodaa kee dhabee cubbuu hojjedheera. Cubbuun hojjedhe immoo cubbuu cimaadha.
Namicha kana dirree lolaatii fidee akka inni wajjin ciisu fakkeessuu yaadeera. Inni inni eegasii ga'ee dirree duraatti geessee immoo akka inni du'u godheera. Cubbuu dabilii cubbuurratti cubbuu hojjechaan deeme. Kanaaf horee garaa qullaa nawwe garaa qullaa naawwe. Kanaaf sila garaa qullaa jechuun nama cubbuun hojjenne jechuu miti. Garuu nama sodaa Waaqayyoo gadi fagoo of keessaa qabudha. Garuu nama Waaqayyoon garmalee waan hundumaatti dursee abboomamuudha. Kanaaf Daawiti garaa qullaa sanatti deebi'uu barbaadeetu garaa qullaa anaafuumi yaa Waaqayyo hafuura dhaabbataa sana keessatti haaressi jedheetu kadhate. Garaa qullaa. Kanaaf matsaafa hojii ergamootaarraas nama akka garaa koo ilma Isseey Daawitiin hin argadhe jedhamee kan barreeffameef kanaaf garaa qullaa. Nama akka garaa koo Waaqayyo jechuu danda'u jechuun jecha cimaadha. Namaanillee abalu akka nama garaa kooti yoo ta'an nama hundumaan jechuu hin dandeessan. Abalumoo waanan otuun hin dubbatin waan keessa koo jirullee godhanni nama akka garaa kooti. Isa irratti waan hundumaa gatee nan deema. Of garasin isa amana jedhu namoota tokko tokko. Of garasin isa amana nama akka garaa koo. Waaqayyo jedheen iddoo kanatti nama akka garaa koo ilma Isseey Daawitiin argadhe. Nama cubbamaa akkasii. Maaliif nama Waaqayyoon sodaatu. Yeroo kana dhaga'een falmeen gangalatee daaraa ofitti naqee gangalatee fuula Waaqayyootti haadhi koo abbaan koo haadhi koo cubbuun na ulfoofte cubbuun na deesse maaloo wayyoo jedhe garaa qullaa naa'umi jedhe sodaa Waaqayyoo inni qabu argisiisa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf egaa garaa qullaa qabaachuu jechuun Waaqayyoof sodaa guddaa qabaachuu jedha. Warra akkasii gaa Waaqayyoon arguuf jiru jedha. Lammaffaa Ximootiyoos boqonnaa 2:22 Phaawulos immoo Ximootiyoosiin kana jedha. Lammaffaa Ximootiyoos boqonnaa 2:22 lammaffaa Ximootiyoos boqonnaa 2:22 akkana jedha. Ati immoo kajeellaa yeroo dargaggummaatti hammaaturraa baqadhu warra garaa qullaadhaan maqaa Gooftaa waammatanii wajjin qajeelina amantii jaalala nagaa duukaas bu'ii jedheetu dubbata. Argitanii? Ati immoo kajeellaa yeroo dargaggummaa hammaaturraa baqadhu warra kam wajjin warra garaa qullaadhaan. Warra garaa qullaa wajjin maqaa Waaqayyoo waammatan. Warra garaa qullaa'oon maqaa Waaqayyoo waammatan. Isaanii wajjin qajeelina amantii jaalala nagaa duuka bu'eedha. Kanaaf warra garaa qullaa'oodhaan waammata jechuun maal jechuudha? Warra Waaqayyoon sodaachuudhaan deddeebi'an, warra qajeeloo ta'an, warra Waaqayyoon sodaatan walidha kana isiniin jedhe jira. Qajeelummaa yeroo ilaalle dorban darbe ilaalle bakka ta'eef warra akkasii wajjin deemi jedheetu dubbata Phaawulos Ximootiyoosiin. Kanaaf obboloota garaan keenya fuula Waaqayyootti duratti qullaadha. Yeroo qullaadhaan siin jedhu ayii anoo cubbamaadha. Ayii isa jennu miti. Qullaadhaa yeroo jennu maal sodaan Waaqayyoo nu keessa buufatee jira. Waan hundumaa keessatti Waaqayyoon hin sodaannaa. Nama jiraatu hin jiraatinii. Waldaana beektu hin beekinii. Paastaroota luboota maaloo jedhaati yaa nu argan hin arginii. Magaalaa ta'u baadiyyaa ta'u Awurooppaa jiraadhaa eessa jiraadhaa qophaa keessa lafa namni tokko isin hin beekin jiraadhaa Waaqayyoof sodaa qabnaa. Waan hundumaa keessatti immoo Waaqayyoof dursan laannaa. Namatti toluu didee Waaqayyotti yenna tole tajaajila keenya itti fufnaa. Moo namattoon tolle namoonni harkaan fudhanne jennee booddeetti deebina. Wantoota nama jedhu kana qabna taanaan nuyi warra garaan qullaa'ooti. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Anaaf Waaqayyo garaa qullaa akka Daawit naaf uumu. Isiniifis akka Daawit garaa qullaa Waaqayyo uumu. Garaa qullaa jechuun nama ispeeshaalii nama addaa kan waa tokko hin qabne jechuun miti. Warra dhugaatti Waaqayyoon abboomaman, warra dhugaatti Waaqayyoon sodaatan, fakkeessaa utuu hin ta'in, nama biratti argisiisuu utuu hin ta'in, waan hundumaa godhan hundumaa ulfina Waaqayyootiif warra godhan, ulfina Waaqayyootiif wanta ta'e hundumaa warra deebisanii kennan, warra waan hundumaa keessatti qajeelummaan sagalee Waaqayyoo akka inni jedhu abboomanii deddeebi'an warra akkasiiti warri garaan qullaa'u. Sagalitti darba. Warri nagaa buusanii haa gammadan. Warri nagaa buusan haa gammadan. Maatewos irraa naqeessinii dubbisa guutuusaa jecha sanni jedhu. Warri nagaa buusan haa gammadanii isaan ijoollee Waaqayyoo hin jedhamu jedha. Nagaa buusu
Kun baay'ee nama haasofsiisa. Kutaan kun akka of danda'ee qobaatti akka lallaba tokko ba'uu hin danda'a. Nagaa buusuu jechuun baay'ee 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 murteessaadha. Nagaa booressuu faallaa nagaa buusuuti. Nagaan ni jedhu baay'ee nama haasofsiisa kan isin. Keessumaa yenna laalle biyyuma keessa jiraannu keessatti immoo qabatamaatti. Akkuma addunyaatti immoo yeroo laallu nageenyeen nagaa inni jedhu namni nagaan akka gaarii ta'e beeka. Namni hundumtuu nagaa barbaada. Namni hundumtuu waa'ee nagaa faarsa. Namni hundumtuu waa'ee nagaatiif walgahii guddaa gaggeessa. Namni hundumtuu waa'ee nagaatiif birrii baay'ee baasa. Namni hundumtuu waa'ee nagaatiif itti ni godha. Nagaa buusuu irratti garuu namni hundumtuu booddeetti deebi'a. Kiristaanota dabalate. Maaliif yoo jettan nagaa buusuuni lunnummaas hin fakkaatu. Nagaa buusuuni gowwummaas hin fakkaatu. Nagaa buusuuni doofummaas hin fakkaatu. Nagaa buusuuni baay'ee baay'ee murteessaa. Nami baay'een garuu haasa'u irraa kan hafe kan hin goone. Ollaaf ollaa gidduutti illee. Mana isaa keessatti illee. Mana isaa keessatti illee kan isin. Mana isaa keessatti illee nagaan buusu namni. Qooda nagaa buusu namaaf salphaan nagaa booressuudha. Harrabaan nagaa booressa, jechaan nagaa booressa, waan addaatiin nagaa booressu. Na dhibaa duri ijoollee ta'e warri gurguddoon caalaan waan isaan godhan hin arganne sammuutti na dhufe kan isin. Ijoollee illee qooda jaalala barsiisanii wal lolchisanii wal barsiisu. Mataa kee kanarraa fuudhaniitu ijoollee wal bukkee dhaabanii warra wal qixxee ayyaana kee fuudhee achirra kaa'eerati moorraa fuudhadhu fa'aa. Sararaa akka sararanii mee nama kanarratti darbu jedhu. Ana darba mee darbi kaanaa ana darba mee darbi kaanaa yeroo nu asii qabnee wal aboonnee wal tumnee wal boossifnu isaan immoo jaajjanii kolfu na dhiba ture. Eegasii yaada. Bara kana maal fakkaata laata kun tarii akkuma kana qaroomee waan gara biraan namootiin godhu jedhee yaada. Qooda nagaa buusu walitti naqu wal jibbisiisu wal arrabsiisu. Magaalaa amma keessa jiraannu kana keessaati namni lama yoo warreebe namni addan qabu kan isin akka nama tiriitii kwaasii meedaatti jaajjanii ilaalu yeroo isaan wal tuman. Dhiiraaf dhiirris walatumu durbaaf dubartiinis walatumtu ijoolleenis walatumtu hamma fira isaan taanetti yoo nama mucaa isaan taanetti waan marraan godhe jaajjanii ilaalu caljeeni. Waan tokkotti fakkaatu. Hamma nama waan xixiqqoo kaatanii ilaaltu gaa. Sabi kana laalaa guddate ijoolleen kana laalaa guddatte namni kana laalaa guddate hawaasa bal'aa kana keessatti haree ayii nagaa jedha. Nagaan otuu jiraate heemoo jedha. Kan akka nagaa jira nagaan ba'anii galuun jedha. Garuu kan nagaa booressu isaa namootuma deebiin. Nagaa faarsuun, nagaa dubbachuun, waa'ee nagaa haasa'uun, nagaa buusuu irraatii adda kan isin. Sagalee Waaqayyoo maal jedha iddoo kanatti warri nagaa buusan. Warra nagaa labsan jedhu. Warra nagaa buusan practically barbaada kun. Mootota isa lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 26-28 dubbifadhaa. Lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 26-28. Seenaa tokko jira kan isin buddoo sana. Seenaa tokko jira. Lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 26-28. Kutaa sanan dubbifanna qabbane yoo baafte mee baase dubbisi. Akka nu geessu hin hubatture namoonni kee nuyi obboloota isaanii warra ta'an ari'uu akka dhiisaniif hamma yoomiitti hin abboomtu jedhee Yoo'aabiin hin gaafate. Yoo'aab immoo dhugaa Waaqayyoo isa jiraataati. Utuu ati kana hin dubbanne ta'ee namoonni ana bira jiran kuni hamma bor ganamaatti isin warra obboloota isaanii taatan hin ari'u turan jedhee hin dubbateefi. Hin deebiseefi. Yommus Yoo'aab malakata afuufuudhaan milikkita hin kenne. Kana irratti namoonni isaa Israa'eloota ari'uu lola itti fufuus hin dhiisan. Nama dhibaa Abneerii fi Yoo'aab jeneraalota lamaan beekamoodha.
Abneeri ajajaa lolaa Saa'ol ture. Inni sun immoo Yoo'aab immoo kan Daawit ture. Daawitii amma yeroo kanaa lolarraa boqoteeraa, Saa'ol du'eeraa, Daawit mootummaa qabateera. Isaanuma gidduutti obboloota gidduutti lamatu ta'e. Jecha iddoo kanatti Abneer jedhetu nama dhiba. Ilaalaa 26 Abneer sagalee ol fuudhee bara baraan walirratti billaa ol fudhannaare dubbiin kun wal fixuutti akka nu geessu hin beektuure. Namoonni kee nuyi obboloota isaanii, namoonni kee eewun nuuma obboloota isaanii, namoonni kee nu obboloota isaanii warra ta'ani ari'uu akka dhiisanii fi hamma yoomiitti nabboomtu jedhee Yoo'aabiin hin gaafate. Yoo'aab immoo dhugaa Waaqayyo isa jiraataati. Otuu ati kanan dubbanne ta'e namoonni ana bira jiran kun hamma bor ganamaatti isin warra obboloota isaanii amma daalaa warra obboloota isaanii taatan in ari'u turan jedheen deebiseef. Yommus Yoo'aab malakoota afuufuudhaan milikkita hin kenne. Kanarratti namoonni Israa'elotaa ari'uu lola itti fufuus hin dhiisanii jedha. Jeneraalota lama. Inni tokko ajajaa loltuu Daawit, inni tokko ajajaa loltuu Saa'ol. Lachuu qomoo ta'uu kan ta'an garuu bakka lamatti qoodamanii warra wal fixan. Inni sun hubannaa argateetu waa'ee nagaa gaafate. Hamma yoomiitti billaadhaan wal finnaa? Lolli kun itti fufnaan inuma dhumnaa? Kan dhumu immoo numa, kan badu immoo numa. Kanaaf hamma yoomiitti cal jettaree billaadhaan wal fixuun nurra jiraataare jennaan. Inni sun hubateetu dhugaa Waaqa jiraataa otuuti kanan dubbanne bor ganama hamma wal fixutti sin duuka deemna turre. Kanaaf hooree malakata nagaa godhee milikkita gaafa kenne lolliin dhaabatee jira. Nagaa buusuun afaan irra miti, piraaktikaalii gaafata kanan jedhe kana. Oduu miti, tarkaanfii gaafata. Nagaa buusuun nagaadhaaf jedhanii mo'amuu miti. Yooyin mo'uuf wal mo'uu miti nagaa yeroo dubbannu. Addoo kanatti jeneraaloti lamman kun seenaa isaa sinnaqaa dubbisaa. Yoo'aabiif Abneer kuni nagaa buusan wal ari'uu irraa deemani. Qomoo tokko lachuu wal finnaa nu obbolooti keenya. Walii keenya wal finnaa maatti wal finnaa. Hamma yoomiitti cal jetta nagaa buusi malakata afuufinnaan malakata afuufi. Waaqayyoo garanii guddaan ta'u. Warra nagaa buusan yeroo jennu ammas maxaafa qulqulluu keenya keessaa fakkeenya guddaa iddoo guddaa kan nu qabatee jiru kan eeyyuutti hin dorgamne abbaan nagaa keenya Kiristoos Yesuus. Yihuudotaaf warra ormoota gidduutti dhiiga isaatiin nagaa kan fide. Warra Samaariyaaf warra Yihuudotaa gidduutti akka isaan walii wajjin jiraatan kan godhe. Nuyi warra Waaqayyoon adda bahee qomoo abaaramoo jedhamne karaa dhiiga isaatiin deebi'ee walitti nu araarsee nuyi Waaqayyo abbaa kan walitti fidee nagaa buuse. Gatii baase. Nagaa buusuun salphaa miti. Ani argine ija kootiin garuu yeroo jaarsoliinaa isaan argaa. Oromoo keessatti yeroo gumaa namni wal ajjeesu, dogoggoree wal ajjeesu, yeroo fidanii walitti araarsanii horii qalaniitu horii tarsaasanii jiraatu harka keessa baasan achi keessatti harka keessatti wal qabu. Nagaa buusuudhaaf dhiigaan nagaa buusu. Lola guddaa, abaarsa guddaa, jibba guddaa, dheekkamsa guddaa, gubannaa bara baraa guddaa karaa Addaamiin nutti dhufee nurratti faradamee du'ama bara baraatti nurratti dhufee Kiristoos Yesuus dhiiga isaa dhangalaasee Waaqayyo abbaatti nu araarsee nagaa buuse maqaan isaa kan eebbifame ta'u. Nagaa buusuun oduu miti, piraaktikaalii gaafata, tarkaanfii gaafata. Ammatu dandeettii qabaannee hojjenneeti addunyaa kanarratti nagaa buusuuf jedhamee qorannoo geggeeffame, nagaa buusuuf jedhamee bajeta bahe, nagaa buusuuf jedhee sibsabaa geggeeffame, nagaa buusuuf jedhee qarshii miiliyoonsi dhangala'e. Hiyyeessa meeqa kan nyaachisu yookiin immoo beela'aa meeqa kan nyaachisu. Walgahii meeqa akka ta'e amma yoonitti durii ka'ee nagaa. Garuu gochaanoo faallaasaa diiginsa, jibba, gargar ba'uu, ajjeesi, balleessi, cerii, tamsaasi. Gubi abiddatti kaayi. Baay'ee nama gaddisiisa. Amma inni yuunas gara mana Waaqayyootti deebina, gara sarkilee kiristaanotaatti deebina. Gooftaan Yesuus Kiristoos duuka buutota isaatiif tuuta achi walitti qabamee haasa'e bakka ta'eef nagaa buusu. Har'a yoo qaba gabaabaatti ilaalta waldaa kiristaanaa keessatti nagaan hin jiru, dhugaan isiniin jedha. Wal jibbaa, wal hamachaa, wal murmuraa, du'a walii barbaadaa walii wajjin warra ta'anii waaqessanii.
waliinoodaa akka waliinoodaan simachaa jiraachuu namarra du'a namaa barbaachaa hawwaa guddachuu namarra gaddeebuu namaatti gammadaa hawwaa barbaadaa bakka Gooftaa Yesuus Kiristoos irraa kan nu barannu isa kana. Qolaasaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 20 irraa mee ilaalaa. Qolaasaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 20 irraa akkana jedha. Qolaasaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 20 irraa. Qolaasaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 20 irraa siin dubbisa. Baafteettaa qaban baafnaa dubbisa. Dubbisi guddisi. Ashnan dubbisa maqaa Yesuusiin akkana jedha. Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofiitti araarsee dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'eenis lafarratti waaqarrattis nagaa buuseera. Amiin, 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 amiin. Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarsee dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'een lafarrattis waaqarrattis nagaa buusee jedha. Kanaafi warri nagaa buusan jedhee na dubbate waa'ee nagaa beeka bakka ta'eef nagaa buusuudhaaf dhufe bakka ta'eef beeka abbaa nagaan ni ta'e. Kana duwwaa immoo utuu hin ta'in ilaalaa ammas hin naqaati ilaalaa. Waa'ee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ammatti daballee ilaalla. Nagaa buusuu duwwaa immoo utuu hin ta'in nu immoo warra nagaa buusan nu taasiseera gooftaan Yesuus Kiristoos dafa biraatti. Booddeettan dhufa. Otuu isan naqin garuu Abrahaamiin naqaa fudhadhaa isinii xaqaseera kanarratti waa'ee garraamummaa irratti. Sila isan waa'ee garraamummaa irratti fayyadame walidha bakka ta'eef nan dubbadha. Abrahaamiif Looxi walii wajjin ba'an. Abrahaam qophaa baay'inaan Looxiin gototatee baateetu kiyyoo keessa of galche. Nan balleessi kiyyoo keessa of galche namicha kana na biraa deebi'i hin jenneen. Na biraa deebi'i hin jenneen. Gaafa isaan horiin baay'attee manteessoti baay'atanii garbichoolii isaanii baay'atanii wal loluutti ka'anii wal jeequutti ka'anii obbolaan lamaan balaa gidduu gaafa galu nagaa buusuu barbaade. Looxi kottu waa tokko goona horiin sii baay'atteetti anaafis baay'atteetti namooti nu bira ta'aniif baay'ataniiru sooromneerra badhaanneerra lafi nu ga'uu dideera kanaan gagee wal loluuttirra wal loluun keenya kun itti fufuu qabu nu walii obbolaadha wal faana biyyaa baane qooda diina walii taanu kottu hamma iji kee argu lafa gaariidha jettu dursa ilaaliiti filadhuuti waan barbaade gara sanatti godaane deemni. Sabooddeen waan tokko hin taane kan isin dhaqeen illee Sadoomiif Gamooraa filate Looxi. Sabooddeen immoo saafee filate nagaadhaan gargar ba'anii. Nagaa buusuu jechuun tarkaanfii sin barbaada. Nagaa buusuu jechuun gatiis nama kaffalchiisa. Otuu akka ijaattiin ilaalamuu ta'eeti inni Abrahaam filate lafa gogaadhaa inni Looxi filate immoo lafa lalisaa garuu bukkeessa maaltu jira Sadoomiif Gamooraa jira. Sadoomiif Gamooraa jira. Nagaa buusuu. Namni tokko tokko qooda nagaa buusuu kan isin dhibu qooda namni sana xaraaramu qooda san naman sanaa dhiisu kiristinnaan funyaanii naa ba'u warri jedhan jiru. Kiristiyaanota ta'anii ija jabina akkasii dibiratii akkasii. Nattaafu bakka maan nattaafu gubachuu naa wayyachuudhaaf baduu naa wayyachuudhaaf du'uuf ka'anii otuu jiranii maaloo dhiisaa fi akkas akkasiin dhiisuuf hamma kana garaa jabaatan. Hamma kana garaa jabaatan. Otuu namni wal jibbaa jiru, otuu namni wal lolaa jiru, otuu namni wal waraanaa jiru, nama akkamittiin du'achuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Nagaatiin jiru bakka ta'eef. Seenaa baay'ee nama gaddisiisu dhageenya irras nama qabbanee wajjin tajaajila keenya kanaa wal qabata bakka ta'eef. Biyya keenya keessatti amma yeroo ijoolleen durbaa daffaraman, yeroo nama abbaan manaa otuu jiru haadha manaa jalaa fuudhanii dhaqanii daffaran, waan barbaadan godhan, naannoo baadiyyaa keessatti waan baay'ee nama nuusuu kan jiru. Maaliif waraana jira lola jira. Nagaan otuu hin jiraatiin kun inuma wanta eegamudha kun. Hinumatti hin fufamayyuu. Maaltu amma nagaan bu'uutu. Bakka wanta gochuu hin dandeessan. Nagaadhaaf immoo namni hundumtuu ga'ee mataa isaa danda'e qabu. An karaa tokkoon akka namni badu, karaa tokkoon akka namni diigamu, karaa tokkoon akka namni du'u, karaa tokkoon akka namni deeggarsa gochaa karaa tokkoon nagaa jechuu hin danda'u kan isin hin danda'amu. Nagaan nagaadhuma bakka. Nagaan nagaadhuma hin barbaachisu nagaa baanee nagaa galle. Nagaa jiraannee nagaa wal waamnee walii wajjin jiraanne. Nagaa hojii hojjennee nagaa waan ta'u walii gammannee adeemne.
ofii koo nagaa hawwee nama hundumaaf nagaa hawwee nama hundumaa wajjin nagaa jiraachuu dandeenye taanaan hin danda'amu. Kanaaf akka Abrahaam godheedha. Filadho deeniin ani si duran goru horii koo baay'eedhaan kee xinnoodhaan jedhu anas si fuudhee bahee ana tabbaa mirgaatiin jedhu filadhu maan lalisaadha kan jedhu horii koo quubsa kan jedhu bishaan gabbataadha kan jedhu gara barbaadde maal godhu akka barbaadeen ta'a maal godhu filadho deen nagaaf jedhee hamma iji isaa danda'e baay'ee lalisaa kan ta'e bishaan gaarii kan qabu horii koo nyaachisa kan jedhe lafa jala ciisuu danda'a kan jedhe iji isaa gara bitaa gara mirgaatti ilaalee kana fudhadha Looti fudhadhu. Nagaan bu'ee waan bu'eera. Abrahaam nagaa buusuu isaatiif horiin isaas hin dhumne. Waan dhuddus hin dhabne. Waan nyaattus hin dhabne horiin isaa. Isaan lamaan gidduutti eegasii lolli hin jiru nagaa bu'e. Abneerii fi Yoo'aabiin silaalaa hamma yoomiitti eeboo wal finnaree waluma finnaree wal fixuun hin hafu hamma yoomiitti cal jetta maaliif Yoo'aab malakkata nafuuftu jedhe. Dhugaa Waaqayyo Waaqa keetii otuuti kanan jennee namni tokko tuun hafin obbolootuma isaa borga nama hamma dhumaatti ari'achuudhaaf ture. Amma garuu nan afuufadhe malakkata afuufa. Warra malakkata nagaa afuufan Waaqayyo nu haa taasisu. Dhuguman isiniin jedha mana keessan keessaa jalqabaate dubbii kanaa qoosaatti ilaayinaa. Ollaa keessan ilaalaati lafa hojii ilaalaati eessa ilaalaati gatii sina baasisu maqaadhuma Yesuus Kiristoosiin gatiitti mi baasaa nagaaf gatii baasa. Bakka kasaaraa miti kun isinitti hir'atu. Bakka silaa mana wayii tokko laaluudhatu qabbanee wajjin deemne maayee isin dhibaa mana laaluudhanne sanaa obboleessi tokko nu geesse warri boroo tokko manuma guddaa miti qabbane keessuma gallixanii walakkaamatti ijaarratanii jiru. Maanni manni kun attamitti kun kana yoo ta'an kan warra garsiiteedhan kunoo kan namicha kanaati maa attamitti ta'ennaan namichuma isa boroo kanatu lafuma duwwaa laallatee haxanii masaa saaqee achi ijaareedhan. Namichi inni kunoo ennaan an xiqiqiima kana naqu nagaadhuma barbaade itti dhiiseedhan. Yoo laaltan isintu aarala warra dhaqee laaltu akkana aarsuu na godhanayyuu. Namni kun maali isin aarsa maal akkamitti namichi kun kiristaanaan dhiise kun jennaan naan jedhan. Bakka an dhiise itti isin dubbadhu dhaqees maqaan bahu ijaarrate itti dhiisee manni isaa keessa ol lixeessa jiru akkas keessa gad deebi'ee yoo hojjete axiriitti hojjete kan isin. Isumaayyuu immoo fincaan mana isaatii namichi inni mana lafuma isaarratti jira fincaan mana isaatii mana isa karaa geetti gadi fincaa. Gadi fincaa hin dubbatu maal nagaan barbaadan haa fudhatu. Nagaan jira. Waliin lolan maal hin jedhan inni sun karaa sana ba'a inni karaa kana ba'a. Maal godhe lafa isaa kennee gabu. Nagaan salphaa miti. Nagaan salphaa miti. Iddoo guddaa qabu. Kanaafi sila sinii caqaseen ture Yoosef boqonnaa 50 irratti uumama boqonnaa 50 irratti isa dhumaatiif gaafa obboloota isaatii wal argesi nagaa buuse kan isin. Yeroo jalqabaatiif gaafa arge wayyoo naa dhuftanii ishoo hin jedhe. Isinin argee bakka. Harraba keessa yeroo sana yeroo akka dubbattan kana seenee yeroo nu gurgurtan kana seenee yeroo abbaa koo goomsan kana seenee yeroo garaa jabaattanii ilma abbaa keessanii dabarsanii gurgurtan kana seenee dabarsee isin kenne kaa Waaqayyo hin jedhe. Jarri sodaataniiru rommanii haaloo nu ba'a jedhanii akka tokko ta'an. Kutaa sanarra gaafa dhaxxee dubbiftan nama ta'u. Uumama boqonnaa 50 lakkoofsa 20 dubbisa. Baay'ee waan na toluuf irra darbu. Dhiifama gaa nan xumura bakka ta'eef hin beekaa yeroo keessan fudhadhe. Uumama boqonnaa 50 lakkoofsa 20. Uumama boqonnaa 50 lakkoofsa 20. Akkana jedha. Uumama boqonnaa 50 lakkoofsa 20 akkana jedha. Isiniifan dubbisa. Ilaa. Yoosef immoo isaaniin hin sodaatinaa. Anatu iddoo Waaqayyootti ilaalamaare. Isin hamaan irratti akka akeektan Waaqayyo garuu gaariidhaaf isa yaade. Inni lubbuu namoota baay'ee oolchuudhaaf akka amma ta'ee jiru kana godhe. Isin hamaa ana irratti akeektan Waaqayyo garuu gaariidhaaf isa yaade. Inni lubbuu namoota baay'ee oolchuudhaaf akka amma ta'ee jiru kana godhe. Nagaa bu'een waan yeroo kana uffee waan jedhanii yaa gooftaa koo jedhanii gadi jedhanii sagadanatti fakkaata. Mul'ata abjuun argame sun raawwachuu qaba bakka ta'eef. Nagaa buusu. Otuu ajjeesuu danda'u. Otuu qabeedhaatti dabarsuu danda'u. Isin hin argadhee jedhee dachaa meeqa haalootu ba'uu danda'u. Nagaa buusu. Waaqayyo warra nagaa buusan nu haa taasisu.
mana keessatti warra nagaa buusan, lafa hojiitti warra nagaa buusan, waldaatti warra nagaa buusan, biyya keessatti warra nagaa buusan, warra nagaa dubbatan duwwaatu hin ta'in nagaaf gatii guddaa warra kaffalan Waaqayyo gooftaan maccaa nu haa taasisu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan egaa akkuma sira isiniin jedhee nagaa ofii isaatii waaqarratti lafarratti nagaa buuse jedheetu nagaa buusuu kana immoo anaaf isinitti dabarsee kenne. Qoronxoo isa lamaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 18 amma 19. Qoronxoo isa lamaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 18 amma 19. Qoronxoo isa lamaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 18 amma 19. Lammaffaa Qoronxoo boqonnaa 5 18 amma 19 isiniin dubbisa. Akkana jedha. Kun hundumtuu Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarse biraa ta'e inni hojii araarsuu kanas immoo namootatti akka dabarsinuuf nuuf kenne. Dhaggeeffadhaa. Kun hundumtuu Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarse biraa ta'e ofitti nu araarsuun godhuu miti. Inni hojii araarsuusaa kanas namootatti akka dabarsinuufi nuuf kenne. Kunis dhiifama Waaqayyo irra daddarbaa namootaa itti lakkaa'uu dhiisee karaa Kiristoos biyya lafaatti ofitti araarsee jechuudha. Ergaa araarsaa kanaa immoo hadaraa nutti kenne jedha. Maqaan isaa kana eebbifamee ta'u. Kanaaf dhiifama nagaa buusuun abboommii nutti kenname jechuudha. Waan filmaata gochuu dhiifnu miti. Ofii isaatii eega ofitti waaqatti nu araarsee araarsuu kana nagaa buusuu kana immoo nutti kenne jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Nuyi nagaa buusuudhaaf warra imaanaa fuudhe jechuudha. Eewurraa Waaqayyo harka. Imaanaa nyaachuun immoo gatii guddaa nama kaffalchiisa. Imaanaa nyaachuun immoo Waaqayyo gooftaan maccaa hunda keenya nu haa gargaaru. Roomee boqonnaa 2 lakkoofsa 12 Roomee boqonnaa 12:18 irraas Roomee boqonnaa 12:18 irraas waanuma nagaa kana argina. Roomee boqonnaa 12:18 irraas nagaadhuma kana argina gaafroottan. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 18 irraa akkana jedha. 12:18 irraas isiniin dubbisa. Nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaa fi karaa keessa wanta danda'amu hundumaa godhaa. Irra deebi'a. Nama kam wajjin? Warri biyya faranjii jiraattan dhaggeeffadhaa. Faranjii ta'an maal ta'an? Nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaaf jechuun maal jechuudha? Nagaa buustanii jiraachuudhaaf karaa keessan wanta danda'amu hundumaa godhaa. Gatii baasuu yoo ta'e baasaa. Waan isin kaffalchiisu kaffalaa. Roomee 14:19 irraas immoo hin arganna. Roomee 14:19 irraas immoo hin arganna. Kanaafis kottaa wanta nagaaf ta'u waan ittiin jireenya tokkummaa waliif ijaaru duukaa hin buuna. Ilaalaa. Kottaa wanta nagaaf ta'u waan ittiin jireenya tokkummaa waliif ijaaru duukaa maal goona? Hin buuna. Nummoo faallaa isaa deemna mini. Wanta nagaaf ta'u faallaa. Dubbiin keenya gochaan keenya Waaqayyo gooftaan maccaa nu amaaru. Kanaan na amaaru dhugaan isiniin jedha. Yaadni keenya, hawwiin keenya, abjuun keenya, mul'ati keenya otuu ta'e waan nagaa booressu duwwaa. Silas irratti beekama. Ijoollummaatti isa nu godhan hin yaadan. Ijoollummaatti isa warri gurguddaan nu godhan hin yaadan. Gabaan kun gabaa eeyuuti. Maaloo eeyuuti. Bakka gaa ol goote. Warri isin warri immoo mucaakoo rukuchiiftee mucaakoo maal goote ilaalaa gaan darbaa. Kanasi warri kutentiniidhaa warri immoo mucaakoo irra dhufuutti ka'u. Warri inni jedhu immoo mandarratti jalqabamu. Warra gamasii qabanaa wal lole bakka fuudhi. Bara doofummaa. Amma nuyi bara qaroomaa keessarra Kiristoos Yesuus nu qaroomsee waa'ee nagaa nu barsiisee nagaa nu kennee Waaqayyo abbaa walitti nu araarsee ergamoota nagaa nu godhee otuu jiru kottaa jedha iddoo kanatti immoo Phaawulos kottaa kan nuyi kottaa wanta nagaa ta'u wanta nagaaf ta'u waan ittiin jireenya tokkummaa waliif ijaaru duukaan buuna jedheetu dubbata. Ergama nutti kennate kun nutti kenname. Kanaaf firoota koo nagaan isin biratti maal fakkaatti? Akka Abneeriif akka Iyyoo'aabi taatu wal waraananii obbolaan lamaan wal dhiissanii wal fixanii wal ajjeesanii walii gamsiisanii lafa jirutti wal kurkursanii obbolaan lamaan inni kun diina koo natti dhufe inni kun diina koo natti dhufe jedhee wal ajjeesee wal kurkursee gaafa gamee fi homaa
du'i duwwaan gaafa ta'u Abneeriif mul'ata tokkotu dhufe hamma yoomiitti nuyi boraanaa wal finna hamma yoomiitti wal obbolaan lamaa wal ajjeefna ayyoo aaba hamma yoomiitti malakata nafuuftu jennaan godhe duuka bu'e waaqayyo garaa akkasiif qalbii akkasii nuuf kenna. Warri akkasii kun egaa warri nagaa buusan kun warri nagaa buusan gammadan isaanii ijoollee waaqayyoon jedhamu. Ijoollee waaqayyoon jedhamu. Baay'ee nama dhiba. Nagaa. Mee kottaa nagaaf kadhachuun waa miti nagaaf buusuu warra kaan gaana. Baay'ee kadhanna namooti kadhatanii ammoo kadhannaa kana sin nuffineeru si'an. Nagaa hawwanii barbaachuu keessa ba'anii baadiyyaa magaalaa bakka waan baay'ee gani ammoo kadhachuu magana hun nuffineeru. Dhugaasaa gaafa laaltan garuu boora'uu nagaa sanaa fi hojii gurguddaa gahee guddaa warra taphatu walitti ta'e yaa waaqayyo nagaa gahee nuu buuse. Gahee guddaa warra taphatu akkura. Oduudhaan, jibbaan, hamiidhaan, badii walii barbaaduudhaan, ishoo walii jechuudhaan waan adda addaa waan ammeenye ta'u nagaa booressadhatu waaqayyoon kadhatu maal waaqa ottamatti dhagaare. Isa dhumaan dubbadhee raawwata daddafe. Inni dhumaa maal jedhaa warri qajeelummaaf jedhanii ari'ataman gammadan mootummaan waaqayyoo kan isaaniiti. Waa tokko duwwaan dubbadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos amanuu duwwaatu hin ta'in isaa wajjin gidiraa keessatti hirmaachuudhaan naaf isiniif kennameera. Kanaaf baay'een dubbannu kanarratti ari'atamuun naaf kennameera. Jibbamuun naaf kennameera. Eewuuf jedhee Kiristoosiif jedhee. Filiphisius boqonnaa tokko lakkoofsa 29 irraa dhaqaa dubbifadhaa. Filiphisius boqonnaa tokko lakkoofsa 29 irraa isin dubbisa. Akkana jedha Filiphisius irraa. Ilaa na dhaggeeffadhaa tokko 29 irraa. Tokko 29 irraa akkanadha. Kiristoositti amanuun keessan duwwaa utuu hin ta'in na dhaggeeffadhaa warra amantan amantooti. Kiristoositti amanuu keessan duwwaa utuu hin ta'in isaaf dhiphachuu danda'uunis immoo isiniif kennameera. Kanaaf hin baay'een dubbadhudha kanarratti. Nuuf kennameera. Kiristoosiif jennee dhiphachuun, Kiristoosiif jennee arrabsamuuf, Kiristoosiif jennee tuffatamuun yeroo isin arrabsan yeroo isin tuffatan isin immoo gammadaa gatiin keessa waaqarratti guddaadha wangeelli. Duri yeroo bara ari'annaa bara dargii namni ni dhabne, namni ni arrabsamne, namni ni tuffatamne akka kiristaanaatti hin lakkaa'amu. Warra arrabsaman ishoo jedhutu tola bakka kiristinnaa koo naa mirkanaa'e jechuu barbaadu. Warri dhaman issee jedhu maaliif isaaf jedheen ari'atameera. Warri hidhamne illee hidhamuu barbaadu. Warri arrabsamu illee arrabsamu jibbamuu barbaadu. Amma garuu waama tokko nutti dubbatanii maalan Kiristoosiin jedhee malee ani keeshaa miilatti hojjetanii ani afaan natti abaloo akkam afaan natti haqatte jechuutti qabu. Hin baannu gati kaffaluu hin barbaannu. Jaallattanii jibbitanis kiristinnaan wangeelli kuni gatii guddaa kaffalamee nu bira ga'e. Raajotii ari'atamaniiru. Isaayyaas faana ari'atamaniiru. Ermiyaas faana ari'atamaniiru. Kabalamaniiru. Hidhamaniiru. Lafa duwwaa keessatti dhaqanii gatamaniiru. Wangeela kan harkaa gatuuf yaadaniiru. Garuu harkaa gatuu hin dandeenye. Hammuma ari'atamu inni moora caalchiseetti. Ergamooti ari'atamaniiru. Baay'een isaanii duuka buutoti gooftaa Yesuus Kiristoos ari'atamaniiru. Hunduma gara Kiristoos Yesuus ari'atameera. Eewun qomoodhuma isaatiin. Tuffatameera, jibbameera, itti tufameera, itti qoosameera, arrabsameera, rukutameera, garafameera, fannootti ol ba'eera. Ari'annaa kanaafitu anatti amanuu keessan duwwaa utuu hin ta'in warra anatti amantan anaa wajjin immoo gidiraadhaaf ari'annaa baachuun isiniif kennameera. Bakka walii wajjin fudhaadha. Paakeejiin kiristinnaa jibbamuu qaba. Paakeejiin kiristinnaa ari'atamuu qaba. Paakeejiin kiristinnaa tuffatamuu qaba. Maalee sabbaa ishee dhaabbattee natti dubbattiin hin jiru. Kiristoosiif jennee. Warri duuka buutuu gooftaa Yesuus Kiristoos ergamooti akkaataa isaan itti du'anii warri seenaarraa qoratan tradishinii ta'uu danda'a, dhugaa ta'uu dhugaatii danda'a. Akkaataa isaan itti du'an nama dhiba. Warra akka Phexros fa'aa an akka Kiristoos Yesuusitti fannifamuun naaf hin ta'u jedheetu gaafa fannisuuf ka'anii mataa isaa gadi galchanii fannisanii dhiphisanii ajjeesan. Naaf hin ta'u bara 64 keessa. Naannoo bara 64 keessa akkasittiin gadi gombifamee mataadhaan gadi fannifamee ajjeefame. Warra akka Indiriyaas fa'aa immoo fannoos akkasitti hin ta'in fannoo akka Eksii hojjetanii, nanna isaa Eksii hojjetanii achirratti rukutanii ajjeesan akka seenaan isaa qoratamu.
Yaaqoob ilmaan Zeebdewoos keessaa inni tokko immoo yeroo Heroodis Agriiphaan jalqabaa muudame keessa bara 44 keessa Yerusaalem keessatti goraadeedhaan muramee du'e jedhama. Warra akka Filiphoosaas immoo otuu jiruutu jireenyatti otuu jiru naannoo Firgiyaa lafa jedhamutti fannifamee akka du'eetu dubbatama. Warra akka Barxelemoos fa'aa immoo otuu fayyaatti jiranii gogaasarraa quncisanii laala otuu fayyaatti jiru gogaasarraa quncisanii dhiphisanii ajjeesanii jedhamu. Baay'eedha inni akkaataa hin ilaaltan. Warra akka Maatiyos fa'aa immoo goraadeedhaan muramanii jira. Warra akka Toomaas fa'aa immoo innillee shakkee amman argutti jedhe kuni akkaataa inni itti du'ee dhagaadhaan reebamee du'ee Gibxitti du'ee jedhama. Lakkaa'ama gabaa isaa laala. Maaliif ari'atamuun haaraa miti? Jibbamuun haaraa miti? Kanaaf hin baay'ee irratti hin dubbadhu. Garuu har'a nuyi bara amma jiraannu keessa jaarraa amma jiraannu keessatti Kiristoosiif jennee waanuma xinnoo gatiin kaffallaayiidha laanni guddaan. Ollaa dhumti yoon irratti ka'ellee yaa Waaqayyo narraa buqqisii kaasilaa du'aan hin kaasa jedhe jenna. Jaalala qabu du'aan hin kaasa jedhe. An jecha akkasii naan ta'u. Du'aan hin kaasa jedhe sireetti dhee naan jiru namooti. Maaliif sireetti dha Waaqa jaalalaati maaliif du'aan kaasa? Jaalalaan hin kaasu Waaqayyo. Jaalalatti argisiisu Waaqayyo. Waldaadhuma keessaallee namni tokko sin gorsee yoo isinitti dheekkame namicha kana yaa Waaqa nurraa kaasi hin kadhatu sooma kana fudhatanii guddinuma bakkeessi nurraa kaasi gaafa inni digatee argatu guddina keessa fakkeessi nurraa kaasi Jarmanitti erge Ameerikaatti erge hin kaaseen jedhu walitti bakka warra fuudhanii inni dhimse hin kaase. Gooftaaf jettanii wanta gooftaaf jettanii arrabsamtan tuffatamtan ari'annaa otees ari'amtan warra akkasii maala ta'an haa gammadan. Burqaa gammachuuti jechuudha ari'atamu. Waaqayyoof galanni guddaa ta'u. Kanaaf hin baay'ee naasa'u. Kanaaf obboloota koo akka wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 1-10tti gooftaan Yesuus Kiristoos lallaba gaararraatti gammachuun namaatiif kan ta'u wanta nama gammachiisu namni kan inni ittiin gammaduu danda'u wantoota inni tarreesse irra deebi'ee isinii dubbisee dhaaba. Maal jedhe? Hafuuratti Yesuus warri ta'an gammadanidha. Maaliif mootummaa Waaqayyoo kan isaaniiti. Warri garaan isaanii gaddee gammadanii isaan jajjabina argatu. Warri garraamina gammadanii isaan isa abdachiifame argatu. Warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'anii akka bishaanii dheebotan gammadanii isaan geessifachuuf jiru. Yookiin qoofuuf jiru. Warri namaaf waan gammadanii isaan waan argatu. Warri yaadni garaa isaanii qullaa'aa gammadanii isaan Waaqayyoon hin argu. Warri nagaa buusan gammadanii isaan ijoollee Waaqayyoon jedhamu. Warri qajeelummaaf jedhanii yaadatamanii gammadanii mootummaan Waaqayyoo kan isaaniiti. Jedheetu madda gammachuu dhugaa iddoo kanarratti dubbata. Kutaa kanatti ufaa dubbisaa. Gooftaan Yesuus Kiristoos itti fufee boqonnaa 7 lallaba gaararraa kanarratti waan baay'ee dubbateera. Har'a wantoota biyya lafaa ittiin gammannus Waaqayyo isiniif haa kennu nuuf haa kennu. Gammachuu yerooti malee gammachuu guutuun kennan isaan. Gammachuu guutuu qabaattanii gammachuu yeroo osoo isinirratti dabalame isseey haa ta'u. Gammachuu guutuu sana namaa kennuu dhabdanii gammachuu hir'uu waasa yeroof ta'e hiyyeessota du'oodha. Har'a mee yaalaaga. Hinoo inaa namaaf. Ho akka arganne beennaan garaa ho'u qabnaan nagaa buusuudhaaf hin dheebonnaan dhuguman isiniin jedha. Nagaa buusuudhaaf ollaatti nagaa buusuudhaaf manatti maatii gidduutti nagaa intala tokko si'a tokko kana jette waa'ee maatii hin barsiifne bakka ta'eef maal jetti yeroo nan baradheette maa inni naan ediitii gooti sagantaa keenya piroodaakshinicha ediitii gooti nan baradhe harmeef abbee koo walitti naqan ture. Harmeef abbee koo walitti naqan ture. Nagaan mana keessa hin jiru kan jedhu. Nan baradhe qalbiin diddiirradhe. Akka isaan walii kan hin barbaada waliin lolchiise. Mana keessaa ka'a nagaan. Abbaa manaa fi manaa biraa ka'a nagaan. Ijoollee faala gidduudhaa ka'a nagaan. Ijoolleen manatti nagaa barti. Ijoolleen manatti waa'ee nagaa akkamitti nagaa akka fidan ija nagaa gatii nagaa waan nagaaf ta'anii gochuu qaban manatti barti ijoolleen. Nuyi mucaamti keenya tokkollee namaa wallolee dhufe kan nu goonu kana rukutamtee dhuftee natti dubbattaare jenneetu qaballaatti laana. Dhattee dhagaa fuutee keessan buuftu sammuu keessa jennaanii. Gajjennaan akkan nu jiru. Sirukutee ati moo maal goote? Si'a tokko yoo kana dubbadde qabbanee natti hin gaddi ture yaada. Jimma jirraa hin kolfidhaan bayyuu kaafne. Kookeen xinnoodha. Mucaan tokko jirti Fiqiree jedhamti safara jirti xinnoodha seenis.
Mucatti xixinnoo taatu malee kan caraa ijoollee kana sii qimmiiddee qabdee naannaa gadi qeesii seen lukkisa. Googee qabdee gaafa gootu. Alattamitti sodaatu achi micciirtee qolee seetu irraa qabdu. Jettee dubbattee mana keessatti kolfaa turre baay'ee kolfaa turre. Warra bakka taaneef. Yeroo laallu waan xinnoo irraa kaa'ameeti. Sammuutti na dhufee finaasee eega dhufee biran darbu rakkina hin qabu. Meegaa bal'isaa laalaa. Achi ka'aati iskooppii isaa bal'isaa. Ollaatti bal'isaa. Waldaatti bal'isaa. Nummoo Waaqayyo nu kaa'e nagaa biyya lafaa kanaaf nu kaa'een kadhannaa. Nagaa biyya keenyaaf hin kadhannaa. Nagaa biyya keenyaa kanaaf immoo gumaacha maalii goona nuyi practically. Diiginsaaf gumaacha goona moo nagaadhaaf gumaacha goona jedhu isiniif Waaqa duratti nisa. An of hin gaafadhu. Ingidaan akka nagaan bu'uufitu boo'ee kadhatee waan gochuu godhu godhamoo karaa tokkoon akka nagaan dhufuuf kadhatee diiginsaaf immoo waa tokko godhasa jedhu fuula Waaqayyootti isin gaafachuu barbaada. Yeroo keessan fudhadhu malee waa'ee nagaa irratti baay'ee haasa'uu nan danda'a. Yaada ilmaan nagaa kan taatan nagaan kan isinii kenname karaa Kiristoos Yesuusiin baduuf kan turtan isiniif Waaqayyoo gidduutti nagaa inni buuse. Abbaan keenya abbaan nagaa nu gidduu jira. Nu ijoollee nagaati. Nu araarseetu hojii araarsuu kana immoo dabarsee nutti kenne jedha. Akkuma kana jirra moo nu akkami? Waa'ee namaa dhiisa. Abaluu akkasii abaluu ofitti deebina. Nagaadhaaf dhagaa tokko yoo keessan qallaalii miti. Ho'iin salphaa miti. Badiisaaf dhagaa tokko yoo darbattan garuu sirrii darbatu sirrii yoo darbate dhagaan sun walitti ga'eetu waan baay'ee diiguu danda'a. Mee of gaafadhaa. Mee of gaafadhaa. Waaqayyo sodaa qabna. Garaan keenya qulqulluudha. Waan hundumaa irra Waaqa of hin dursinaa. Waan hundumaa keessatti lafa hundumaatti ija Waaqayyoo jira jennee akka Yooseeffaa akka Daawitfaa garaa qullaanaa umi jenna. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf obboloota ko madda gammachuu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo kanatti barsiise. Galgala kana walitti qabee xumureera. Waaqayyo madda gammachuu kana keessa keenyatti dhangalaasu. Warra hafuuraan hiyyeessu ta'anii gammadan. Warra garraamii ta'anii gammadan. Warra nagaa buusuun gammadan. Warra garaa qullaa'oo ta'anii gammadan. Waan qajeelaa hojjechuuf dheebotanii beela'anii warra gammadan. Warra gooftaaf jedhanii jibbamuudhaan gammadan. Warra akkasiitiin gammachuu dhugaa dhaabbataa ta'e warra argatan Waaqayyo gooftaan maccaa nu haa taasisu. Waaqayyo isa dhageenye nuuf haa eebbisu. Yeroo keessan dheeraa fudhadhee dhiifaman isin kadhadhaa. Fixuun qaba bakka ta'eef akkasii xumuruu qaba bakka ta'ee fi torban shanan kana walitti aansee kana dubbadheera. Waaqayyo anaanis isinis nu haa